Munira aku pikir serah kampat ya bu. Irra guddo wallahi. Laki sering kampat deh. Laki video orang kampung. Ana mo. Kamar kampung Munira. Munira. Munira serah kampat. Gere tuh nama jalan ya bu. Serah kampat. Ya iya Munira. Si Furte hari Bar bagi. Munira bare. Ila sabona. Munira bar anayu. Me isi kulle di kogote ufille di kogote anayu guddo na gote bar guddo san. Ati Laki mega iboda sigo de lubbu. Oi. Ala rahela. Jadi Ati kona mega gote faradi. lubbu. Mega faradi tadi. Isi ati egana gote ra kulle gad manan godirre. Teka tahu nama beta kan? Ani mo. Oka. Bara mega kay kada teftulu ko na ko faymi. Bara la ko na sa gamma si David hata taman debis. Ay duba gafa mallas be yun dalan nani maritti be kare achasi. Oh my god. Oh my god. Oh. Malas ganadra buma ke jibang kabri isa dor wallahi. Malas mantan dunia. Sabona. Malas Bada kiti ka amba biar ko bar. Ega, tuna mo Polisi. Rapu. Ta polisi na. Mud na rago di sanu dal kili tima. Mud na rago. Iya. Mud polisi. Opening ko na family. Najagas. Iya. Ala yang sih umat itu lagu bilang apa jujur apa lah. Umat itu kau tulah terkakau jujur. Najagas. Lal. Aku. Guys, saya tahu di dani kotori nang kanne kana lakkosa kana pura cudi dan. Lakkosa sani amma kana firrega sani. Gutu sani kana dubban. Serikani lubu. Tinggal lade kana khashaba kun orra zere judulle warabatu. Nalage padu. Iya. Ummanni kun ega biyaya azitu jolen dalate kuta tolbu barat sadde barat. Najagas. Ega biyayan. Jolen Qur'ana fi turamal lanu qofa fa ega isam biyayani. Yoo xiqqaatte amata 8-9 kudhan jiranii beekadhu ijoolleen gaafa isaan biyyaa deeman dhalatte arra yoo xiqqaatte kutaa 12 baratti kutaa 12 mutu godhe bali Yes. nanageeffadhu kutaa 12 baratti namni guyyaa isaan makiinaa horanii deeman dhalate arra kutaa 12 barata afaan oromooti taakkaji yoo heerume ni bula yoo fuudhe ni bulfata dalagatu ni jiraata taakka umaji achina lafa kaayi. Namni tokko hogguu biyyaa bahu umrii isaa amata 22 gattanii ni beejette kijibdu kaddaaba. Walirra naadai. Biyyaa yoo deemu. Amata 12 fi 22 walirra herrega naadai 34. 34. Soddomii afur. Waraqaan taduddoo isan gabbaan. Itti fuufe. Anaatutu isaan iciti anaatutu isaan irra qaqqabu jira 34 dhaggeeffadhu. Akan. Amata anti koda annunnuudha ammaarreedha ati koda hordoftoonni jala deemanii ati koda ati nunnuudha waa takka qofa shamarran keenyaadha maan dubbii dhugaa keessaa feetanni aartan feetanni dhiiftan ummanni miidiyaa irra deemee hoomantiin ati daa'ima ati ijoollee juqun sin dhalle sirraan dhalle sin dhalchine firaqeetii miti ummanni kun umrii si duran oofu si boodan oofu ummanni kun waan sii godhu tokko hin qabu si irraanfachiisee akkatiif dagattu yoo su godhe malee. Osoo nuti xiqqoo deettanii tatteessanii booda dhiini keessan gaafa dhaabbatee stop jee nama isin xoorullee qabda masgiida gizeen hin dhayne namni gizee dulloome yoo gaafa shabaabaa masgiida kaddamuu ture masgiidatti illee galee kaddamama waa'een isin hima sii iyyaala suuqaa sii olii gad deemtu sii miidiyaa irraa hudduu fasfas gootu gaafa Munira naafti olla bugar tara keessan hin jira. Soddomii afurii tara keessan hin jiran. Addanaa baas hin jiran. Marra kau. Jiru wallahi soddomii afur keessan jiru maqaa rabbiin. Mantap. Manjiru ejo, Munira manjiru ejo ma ejo. Malim bisa ejo oleh berejan. Aku mau ini kan. Wallahi aku ruga keessan jiru maqaa rabbiin keessan jiru. Ubrii fi nama lekki beekan. Soddomii afur keessan jiru. Sabboona injirtu jin. Injir tu ayah. Anak jirare. Aki jajan Itu Nura berador. Ay, anak jirare mira. Nana ya kasa. Gaaf tokko namchi tokko ashaabota keessaa waa wal gaafatan ashaabonni wal gaafatan jaan. Hoggu kana wallahi wa billahi jeen jaan. Akka ati waan natti himtu kana asirraan fudhanne atilleen osoo beektu natti himu jirtaa wallahi wa billahi akka ati kijibdu anis ni beeka atilleen akkaan akka ati kijibu jirtu beeku atilleen ni beektaa. Amma si galtee dubbiin diigetun warra galtuuf galti.
Okay? Eenyuuf jettee? Yaa kuullee jedhu jirtire. Ati waan hunda fuullee reebimaa Kuulleen isin akkami ambar kana sabboona Muniira. Isin hundaan jechuu jiran. Muniyyee Muniira. Laal yoo dhugatti jecha deemnu taate ubrii ifi wallaahi yoo dhugatti Muniiraa achi deemnu taate wallaahi ubrii ifi biyya teenyatti kaakima dhalatan jiru ubrii teenya tana keessatti. Maqaa rabbi anu ubrii fi sirriin beeku dhaggeeffadhu ubrii namaa laaltee tilmaamuu ati dhiisi anuuti yan beeku atu tante tasirriin beektu yoo tilmaamaan taate malee. Garuu namni kun akkamii jettu namni kun guddaa xiqqaa ubrii namaa fuulara nama ta'e sii galte. Laa fuulara nama ta'e sii godhaati amma nama tokko dhagee maqaan kaasini abaluu laal. Nana kay lubu abalu biyya gamasan ni beita. Amma Muniira caaltuu amaanii fi fuullee kam turre guddaa amma akkana yoo laal. An akkana gisee laalu moo? Caaltuu amaanii irra guddoo. Caaltuu amaan maxxattuudha malee nama cimaa fakkaatti. Siriidha wallaahi. Giseen akkana laalu ijaan. Giseen akkana ijaan laalu caaltuu amaan na fakkaatti. Allahu alam ammoo. Sirri. Garuu fuulleen anumaa turre caaltuu narra guddoo jettee akkana laaluu miti kallattumaan dhiyoo ta'eet. Isaan warra calcarii wal beekuun malanii garuu giseen akkana laalu ani jetti jaan gimmitii godhee caaltuun nama suuta guddate qabbanooyituu takka suuta ceetee guddatte. Tuni ammoo. Muniyyee. Muniira. Mee lubbuu amma ba'uuf deemaa umurii teeta sirrii miree waan fi qalbiin gannaa deebitu. Keessatti silaala. Akkaawwanti sitti argatu. Akka hirriba naftu godhii fuuleera wallaahi. Akkana hajattu harka hajiitu keessatti silaala lubbuu. Maal umriin tiyya achi hin geenne barati. Muniyyee maan beektu muniyyee achi hin geenne umriin tiyya bara ani jechuun gaafa biraa saddeessi hin jedhee bara. Muniyyee Wallaahi. Iftuu nuuraa umriin tante akka hiriyaatti akka firumma yoo qaqqabamtallee 35 biraan na waan kottu natti hin fakkaattu. 35 hin geenne tiyya akkamitti? Iftuu nuuraadhaa dhugaa rabbi 35 hin geessu anamma yoon hangana jeesne aartii hin fudhattu iftuu nuuraadhaa Muniyyee na ani aaruu bara. Iftuu nuuraa amata 30 takka. Ani aaruu bara Muniira. 30 takka ni irra baay'ee nama hirriba maa godhu. Muniira amata 31 eessaa gahaa miti rabbi jedhi ganaa heerumuu edaati namni shabaaba meeqas jala taa'ee dhala uffataara. Laala iftuu nuuraa diidee bishaan numa taate teela qaqqabatte haraftuu mora nama raffisa. Fuulleetii afaan samdee maluun gad. Akkasumas maal afaan Oromooti maa rafti adda kijiba fitti himte hirribni kijiba haafu. Muniira adda hirriba nama gosa wallaahi. Laakiin Muniyyee. Anna faarsaan waliin umriin tee 30 takka iftuu nuuraa. Umrii waliin fuudhin nama meeqatu sooshaal miidiyaa irraa eegabate na eeggataa jira maal taate? Wayi mashakka. Gaddi keessire. Jara karaan tummaanu tilmaamaan ni beekna tummaanu. Ani maalitti maamiti Muniira gaafachuu jira namni amanu. Muniiraan dhugaa dubbatti yeroo nama yaada jibti bara Muniiraan ta'u wallahi. Nama yaada. Rudaan qoftiin beeka sabboona umrii isaa rudaan qoftiin hin beeka. Umrii rudaan qoftiin. Meeqa rudaan? Meeqa umrii rudaan? 24. 24 ijoolleedha. Waan gaafa jiisaan keessa dhalaa naannessu asuu 34 ta'ee jira habibi. Yaaqinaa fi rudaan xiqqaadha rudaan qoftiin beeka malee tokko hin beeku waan umrii isaanii. Muniira. Abboona. Osoo taru du'aan nuti ni beeknaa dhiisi. Isinitti haa tolu hunda keessaniyyuu. Amma koo iftu ati urii kee meeqarra Deemi gara lubbuu reetiin dalagaa irraa dhufe. Muniiraan Guyyaa meeqaan rafta? Maal jette Munii? Soddomii nama rafta moota akka moota soddomittiin si deebisa adde nama keenya. Gara diidamaa kana gabbuuti Muniira maal qalbii takka rafuu naa wayya. Deem diidami saddeetii godhe nama beeti. Diidami saddeetii godhe deem lubbuu dhagee irratti. sabboona. Diidamii saddeetanillee shabaabni een jedhume haa ta'u ima fudhadha garuu. Sabboona taqullee ani sinimoo qullee ani rambeetu qulleedha mee sinimoo qulleedha.
Nagaatuun tikeessanu. Wallahi Ayyo, baay'ee nagaatu. wajjin gammade. Ayya.